boruu jalqabee hojii tokko yoo osoo hojjechuu baattanii guyyoota meeqaaf, ji'oota meeqaa fi waggoota meeqaaf jiraachuu dandeessu? Qabeenya sirrii jechuun hiikni isaa kanadha. Roobert Kiyosaki, investor, biizinasmaanii fi barreessaa Ameerikaa. Kana malees dubbiiwwan dadammaqsan dubbachuun beekama. Waggoota 10 fi 20 darban keessas kitaaba ittiin beekame tokko maxxanseera. Rich Dad Poor Dad. Waa'ee maallaqaa beekuu kan barbaaddan yoo ta'e kitaaba kana dirqama dubbisuu qabdu. Yoo dubbisuu baattanis rakkina hin qabu. Viidiyoo har'aatiin waa'ee kitaaba kanaa sirriitti gadi fagaanneetu ilaalla. Roobert Kiyosakiin ammaan kanatti qabeenya miliyoona 80tti tilmaamamuu qaba. Wanti ajaa'ibsiisaan garuu haalli guddina isaa akkanan turre. Maatii hiyyeessaa irraa dhalatee kan guddate. Garuu akkamitti abbaa qabeenyaa hamma kanaa ta'e? Rich Dad Poor Dad kitaaba jedhame irratti kan ibse kanadha. Roobert Kiyosakiin eebila 1947 magaalaa Hawaayitti dhalate. 1957ttis jechuunis umurii isaa waggaa 9 abbootiin qabeenyaa ijoollee isaanii bakka barsiisan keessa barachaa ture. Maatiiwwan hiriyoota isaas dooktaroota, baankii warra hojjetanii fi daldaltoota turan. Yeroo kanattis ijoolleen abbootii qabeenyaa kunneen Roobert irraa of fageessu turan. Sababiin isaas inni meeshaa taphaa akka isaanii waan hin qabnee fi biskileetiiwwan haaraa waan hin oofneef. Kanaafis Roobert inni xiqqoon baay'ee itti dhaga'ameetu barumsa isaatiin baay'ee olaanaa isa ta'e. Abbaa isaa isa PhD qabu bira fiigaa deeme. Gara bakka hojii isaas utaalee seenitu abbaa koo sooressa akkamittaan kan ta'u natti himi jedheen. Akka carraa ta'ee abbaan isaa inni hundi sooressa waan hin turreef deebii isa sirrii dubbachuu hin dandeenye. Kanaafis akkana jedhee deebiseef. Mucaa koo sammuu kee fayyadami. Jabaattee yoo baratte hojii gaarii jedhamuu fi kaffaltii gaarii qabu argatta. Akka sanatti sooressa kan taatu jedhee gorseen. Mata dureen kitaabichaas Rich Dad Poor Dadidha. Jechuunis abbaa koo isa sooressaa fi abbaa koo isa hiyyeessa. Kitaabicha irratti abbaa koo isa hiyyeessa jedhe inni ibse abbaa isaa sirriidha. Abbaan isaa inni isa dhalchees yeroo sanatti hiyyeessan jedhamu ture. Miindaan gaariin isaaf kaffalama. Dhumarrattis garuu harka isaa irratti maallaqni tokkollee isa nafu ture. Egaa Roobert mana barumsaatti hiriyaa tokko qaba ture. Maayik jedhama. Abbaan Maayikis sooressadha. Roobertii fi Maayik akkamitti sooressa ta'uu akka danda'an mari'achiisuu fi hubachiisuu kan jalqabe abbaa Maayik ture. Kanaafis kitaabicha irratti abbaa koo isa sooressa inni jedhame abbaa Maayik ture. Namoota magaalaa Hawaii keessatti baay'ee sooressa jedhaman gidduudhaa inni tokko abbaa Maayikidha. Kanaafis Roobert inni xiqqoonii fi Maayik gara abbaa isaanii isa sooressa bira deemanii akkamitti inni sooressa kan ta'uu dandeenyu jedhuun. Abbaan inni sooressis sammuu ijoollee kanaa keessa qajeelfamoota baay'ee barbaachisoo ta'anii fi bu'uura maallaqaa jabaa akka qabaataniif isaan gargaara. Sana keessa inni jalqabaa maali? Sooressa ta'uu yoo barbaaddan sirriitti beekuu fi hubachuun wanti isinirra jiru kana qofadha jedheetu jalqaba. Wanti furtuu kunis aseetii fi laayibaliitii jedhama. Aseet jechuun wanta gara kiisii keenyaatti maallaqa galchu kamiyyuu yoo ta'u, laayibaliitiin immoo faallaa isaatiin wanta maallaqa kiisii keenya keessaa fudhatudha. Sooressoonni aseetii isaanii dabalaa yommuu deeman faallaa isaatiin hiyyummaa keessa namoonni jiran garuu laayibaliitii isaanii dabalaa deemu. Garuu isaaniif aseetii dabalaa waan jiranitti fakkaata. Fakkeenyaaf madda galii nama tokkoo fi akkamitti maallaqa isaa akka baasu haa ilaallu. Hojii erga hojjetee booda miindaan kanfalamuuf jira. Miindaan sun akka inkaamiitti yookaan akka madda galiitti lakkaawwama. Miindaan sun erga galee booda garuu namni sun wanti inni barbaadu jiraachuu mala. Kan akka uffataa, nyaata, bashannanaa fi tiraanspoorteeshinii. Kanaaf wantoonni hanga ammaatti caqase kunniin miindaa isaarraa maallaqa fudhatu jechuudha. Kunniinis expense jedhama. Jechuunis baasii. Kanaaf namni sun maallaqa argate akka jirutti gara baasiiwwan isaatti erga galchee booda aseetiin bituun isatti ulfaata. Wantoota maallaqa gara kiisii isaatti dabalaniif bituudhaaf humna hin qabaatu jechuudha. Kanaafis maallaqa dabalataa yoo fedhe hojii lammaffaa barbaaduuf naanna'uu qaba yookaan immoo bakkuma inni hojjetutti dabalata mindaa gaafachuu qabaa jechuudha. Amma immoo karaa biraatiin akkamitti abbootiin qabeenyaa qabeenya isaanii dabalaa akka deeman haa ilaallu. Madda galii isaanii isa ta'e hojii idilee isaaniirra maallaqa caalu argachuuf barbaaduur mindaa fudhataniitu qabeenya maallaqa gara kiisii isaaniitti fidu bitatu. Achiinis qabeenyaawwan sun maallaqa fidanii baasiiwwan isaaniitiif oolchu jechuudha. Kan akka uffataa, dahoo, tiraanspoorteeshinii fi bashannana. Sirni kunis paasiiv inkaam jedhama. Paasiiv inkaam jechuun wanta maallaqa argamsiisu yommuu ta'u, maallaqa argachuuf garuu yeroo keessan kennuu hin qabdan. Jecha biraatiin
Yommuu sirraftan wanta maallaqa gara kiisii keessanitti galchuu irratti maallaqa keessan baasuu jechuudha. Fakkeenya ijoon paasiif inkaam aksiyoona bituudha yookaan immoo gara biyya keenyaatti salphisne yommuu finne bakki itti jiraattan mana guutuu dallaa tokko keessa yoo ta'e mana sana qoqqooddanii kireessuu. Kanaaf mindaan keessan yommuu dhufu baasiiwwan keessaniif baasuur mana sana haaromsuuf baasii osoo baastanii fi mana sana kireessitanii ji'a isa dhufutti galiin keessan dachaa 3 yookaan 4 ta'ee dhufaa jechuudha. Kanaaf daandiin sooressotaa inni ijoon kanadha. Maallaqa mindaa isaanii irraa dhufu baasiiwwan isaaniif hin baasan hojii biraaf oolchu malee. Hojiin isaanii inni biraan galii argachuu yommuu jalqabu garuu maallaqa sanarraa fudhatanii baasiiwwan isaaniif kaffalaa deemuu jechuudha. Karaa kanaan ji'oota muraasaaf yommuu itti fuftan maallaqichi oliif ol jechaa deema. Kanaaf isinis ol gochaa taphattu jechuudha. Lafa bituu fi sirriitti irraa buufattanii gurguruu. Aksiyoona baankii bituu fi yeroo dheeraaf qabachuu. Akkas yommuu gootan suutaan qabeenya keessan dabalaa fi aseetonni isin jala jiran baay'achaa dhufu. Abbaan Roobert inni hiyyeessis maallaqa baay'ee argata ture. Maallaqa isaa garuu kan oolchu ijoollee isaatiif, haadha manaa isaatii fi baasiiwwan isaaf ture. Maallaqa argates deebisee gubaa jechuudha. Faallaa isaatiin garuu abbaan Maayik maallaqa argate fudhateetu hojiiwwan argamuu isaan barbaanne irratti maallaqa isaa lolaasa. Galii hojjaawwan sun fidaniinis baasii isaatiif oolcha. Kanaaf Roobertis abbaa isaa isa dhugaarraa wanti barate kanadha. Abbaan isaa inni dhugaan sirriitti jabaadhuu baradhuutii dhaabbata sirriitti sii kaffalu keessa qacaramee hojjedhu jedhaan ture. Abbaan Maayik garuu gara fuulduraatti dhaabbata bituuf barbaaddu bituuf jabaadhuu baradhuu jedhaan ture. Abbaan Roobert inni isa dhalche yaadni isaayyuu gaariin ture. Ani kanan sooressa hin taane ijoollee fi haadha manaa waan qabuuf baasiiwwan baay'ee narra jiru jedhee ture kan yaadu. Abbaan Maayik garuu ani kanan sooressa ta'uu qabuuf haadha manaa fi maatiiwwan waan qabuuf isaaniin tajaajiluun qaba jedhee waan yaaduuf ture. Ammas abbaan Roobert waan ta'e bituu yommuu barbaadu wanta kana bituuf humna isaan qabu jedha ture. Abbaan Maayik garuu humna wanta kana bituu akka hin qabaadhuuf maal godhuu ture yaadni isaa. Roobertis wanti inni hubate tokko yeroo baay'ee namoonni jireenya gadi aanaa jiraatan sararri hordofan tokko jira. Amala sodaa fi sassattummaa. Namoonni ganama ka'anii gara hojiitti kan deeman wanti kaffaluun irra jiru akka jiru waan hubataniifidha. Kanaaf yoomillee hiyyeessa ta'uu waan hin barbaanneef siree isaanii irraa ka'anii fiigicha isaanii jalqabu. Maallaqa argatu ni hojjetu. Maallaqa argatu ni hojjetu. Sababiin isaanii inni lammaffaan immoo sassattummaa yookaan immoo fedha daangaa hin qabnedha. Namoonni jabaatanii kan hojjetaniif gammachuu maallaqni isaaniif fidu barbaaduudhaafi. Maallaqa argataniin kana bituu sana bitu bakka barbaadan gahanii dhufu. Haa ta'u malee garuu galiin isaanii baay'ee daangeffamaa waan ta'eef kun kan raawwatamu yeroo muraasaaf qofadha. Maallaqni sun erga dhumee booda ammas gara miira sodaatti dhufu. Maaloo hiyyoomuu fedha. Kanaaf dafeen hojii jalqaba. Akkan jedhuuf maallaqa baay'ee qabaadhuu fi baay'ee bashannanuuf iyyuu maaliif hojii lammaffaan qabadhu? Sun yaada gaariidha jedhanii socho'uu jalqabu. Namoonni akkanaa galiin isaanii hamma dabalaa deemu baasiin isaanis baay'ee guddachaa deemu. Sababa kanaanis carraan jijjiiramuu isaanii hir'achaa dhiphachaa dhufaa jechuudha. Yaadni kun kan burqu ijoollummaa keenyaani. Sirni mana barumsaa kan nu qopheessu akkamitti qacaramaa gaarii akka taanuun. Kanaafidha yeroo baay'ee barattoonni fiildii yommuu filatan isa kamidha hojiin nyaachisu jedhanii yommuu filatan kan argitan. Sammuu isaanii jalqabumaan qacarriif qopheessaniitu seenu. Abbaan Maayikis sirni barumsaa sororaa kan hin taane akka ta'e irra deddeebisee natti himeeraa jedha Roobert Kiyosaakiin. Addunyaa kanarratti maallaqa baay'ee argachuudhaa fi baay'ee sooressa ta'uuf daandiin sun daandii baay'ee dogoggoraati. Barumsa akkamitti qacaraa gaarii akka taatan sinin barsiisu. Akkamitti biizinasiiwwan keessan gaggeessuu akka dandeessanis sinin hubachiisu. Darbee immoo waa'ee biizinasii barsiisonni sin barsiisan ofii isaaniiyyuu maallaqaan rakkachaa jiru. Kanaaf maallaqaan nama rakkateerraa waa'ee maallaqaa beekuuf akkamitti waggaa 4 balleessina. Amma kana yommuun jedhu barumsi gaarii miti jechaan jiru. Barumsi gaarii garuu immoo sadarkaa barbaadan irra qaqqabuudhaaf sodaawwan keessan morkachuu fi fedhawwan keessan daangaa hin qabneen to'achuu qabdu. Yeroo muraasaafis yoo ta'e. Kanaafis barumsa kan barattan yoo ta'e gaarii. Garuu immoo waa'ee maallaqaa wanta beekuu qabdan baay'ee barachuu qabdu. Namni hedduun hiyyummaa keessatti akka hafu kan isa godhe dhabiinsa maallaqaa osoo hin taane dhimma qabaachuu dhiisuu isaati. Waan tokko baruudhaaf baay'ee dhibaataadha. Yeroo kamillee immoo addunyaa kanarratti wanta dhibaatti taanetti baay'ee dadhabootadha. Dadhabaas yommuu taanu jabeessinee barbaannaa jechuudha. Jabeessinee yommuu barbaannu immoo hammuma sana wanta sana dhabuu dhiisuudhaaf ni sassanna. Dhumarrattis fiigichi kun hundi deebisee hiyyummaa keessa nu galchuu fi
waa'ee tooftaa maallaqaa beekumsa qabdan ni guddisa. Viidiyoo kana yoo ilaaltanis kitaabichas akka dubbistaniif sirriitti jabeesseen sin gorsa. Shakkiin qabu. Amma isan sinitti himeen caala wanta baay'eetti barattu. Description boxii keessattis comment section irrattis liinkii kitaabichaa afaan Amaariffaatiin isiniif hanqaa akka dubbistaniifis sinan gorsa. Galatoomaa nagaatti.